Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Arra saayibban keenya wajjirraa gaafii adda adda takkaa jira hundi keessan akkana hordoftan abdii qabna. Isinii wajjin jara kanaa wajjinis turtii gaarii isiniin jenna. Mee maqaan keenyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif Najash Muhammad Nanjani. Akhiyyee itti guddiga. Arif Najash Muhammad khanina da godina Argeelita magaalaa Baddeessaati. Ayya. Mee gaafii takkas gaafanna. Gaafii takkas gaafanna. Baatiin tun baatii Ramadaanaati. Baatii Ramadaanaa keessa mudannoo akkaan see jabsiftu ni qabda. Mudannoo Tasoo walchiftulle haa ta'u. kan ajaa'ibdu mudannoo guddaallee qabu mudannoo xiqqaa tokko nan qaba. Guyyaa tokko ani karaa deemeetiin ture Ramadaanaani. Sanitti osoo ni raaban nyaatin halka guyyaa deemaa oolee halkan sa'aatii 5 mokkosiin dhaabbadhee gizeen ciisu makiinaan subii ammas ni dura beekee gizeen ifin ka'u makiinaa kanuma biraa koree karaa harariin deeman ture deemee dadhabee gizeen ifin mannaaraa ga'u bakka mukoyii tokko jala kanatti taa'aa beektee dheebodhee hedduu takka beeleetiin jira. Coon takka deemaa dhufteetuma lafan na laaltee ay setai goromsaan oo naan jettee rifattee qarshii hodhannaa darbite. Saniin booda ni rifadhe waan hin jiru wallaalee akkana laalee tuumni jiru waan hin jiruus wallaalee geessin na bira kottu qarshii hodhannaa ishee tachoon dhiise dhiidhadhee lafaa ka'ee egaa deemee san booda algaa qabadhee. Dhiiftee kuttu? Egaa isin jechuun ani rakkataan haa fudhatu isin rakkataa dheettee naa kannite waan rakkadheetti fakkaate anis rakkataan dhufee haa fudhatu jettoon dhiisee biraa deemee egaa. Yakkamaa maadati. Inni naare. Namaa kan nu qabdaa warra silaa. Inni naare beeyte hedduu takka naariste michoon ani hedduu takka dadhabeetiin taa'u jira. Dhuftee gisee laalan dargaggeessa fakkaata ni kadhata sanuu itti tuma na gubbaa dhaabbattee qarshii hodhannarra darbite. Waan hin godhus na wallaale waan hin juunis na wallaale michoo kana laalee tuman calirraa jee gisee na biraa deemtu bakka ka'ee bakkuma sanii deemee mudannaa kanaa tana afaan qaba gaa. Ayyee gaarii mee takkaa beelooyitee hirribaa kaatee distii bantee beekta. Ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mujriman ture. Soomana kan hin danda'u beekte. Si shakkee anu. Burqaan biyya kagaa gizeenii fi soomana kan irraabannee ciifni mana keenya duraan maazaliitti jabiree ciifnaa. Gizeenii fi rafnee guyyaa sa'aatiin jaantu geessis guddaa fa'aa nyaannee paastaa fa'aa nyaannee distii keessatti hafee ta'a. Ijoolleen qoonta kallee soomana furtanii soomanti. Ani gizee ummaan tiyya amma ganama kana haatee waa barbaaddachuudha mana irraa qabbaate gamana laalee gizeenii fi nama dhabe keetiin distii tana seena beeyda. Osuma juun narra naqaame boodara gizee waan irratti naqaamu nyaanni gizee fi distiin mana taa'uun dhiiste bakka ummaan tiyya distii tana fuutee ala darbiti ala gabbaanii nyaachuun gaanii ulfaata waan ta'eef haala akkasii kana keessallee tureetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin hedduu takka soomana kana dandoon turee ni caccabsaa guyyaa afurfaa guyyaa shanfaa baatii keessatti ni caccabsaa alhamdulillahi amma irraa matan lama amma sadii kanneen soomana guutuu sirriitti soomanu jiru. Haala kanaa kana gaa distii tana irraan fagaannu yeroo haala kanaa kana iddoo keessa turre. Haalaan deeraa keessa shoror keessatti. Deeraa kana keessa yeroo ijoollummaa takka faani beeyta ni soomana soddoma guutuu soomana qabne maaliif hin soomana ni beeyta galgala gizee fi namni soomana furusan. Isin ijoolleen soomana hin oolle karaa raachi jaadha yaan biiteen namni furu. Awwanni akkana waan kanarra na aarsu jiru beekte. Guyyaa kana soomana hin oola maalitti hin furani beekta. Gizummaan tiyya gabbaate deeraa keessa ol deemee yoo niitiin timira tokko argate lama argates fuudhee keessa kaayyadee kanuma gabbootti ala gabbeen nyaadha. Deebi'an mallee sa'a hora tokko sa'a tokko lama taasoo bishaan kanas akkana afaan lolloqqatu keessa dabarsee nan dhugaa. Kanaaf yaa soomanatti hin jira. Osoo nyaatiin jechuudha. Bakka waanuma taane zayituuna firii takka fatti soomana fure. Labbii haa taate. Labbii firii tokko zayituuna firii takka faa nyaaddeetuma ummaa tiyya faa dhowadhee yoo niifiin akka tasaa busukuta bulee saambusaa bultee faa mara keessatti argadde takka afaan kaayyadde soomanaa maaliif soomanaa yeroo sanii wanni biraan keessa hin jiru waayaan kiyya maalii galgala qofa ati soomanaan hin oolle nurraa gaddee biyya kanaan hin jenne. Achis kee namarraa taa'ee. Kanumaa jan soomana waaqa. Shorba siin qica yoo soomanuu baadde gaa isin ijoolleen soomanaa hin oolle xiqqeeshoo gara duuban nuun jaalladha. Sammuusa illee fira tokko wajjin darban. Darbus danda'anii ati baay'ee zawwee ati bakka. Ingala teeffatu godhatu soomana hin oolle. Kabajan qabdu ati walirra sii darbanii soomana hin oolle jechuun maan kun uraalee gaatii sammuu warra soomana hin oolle duubatti hanga warra soomanaa furuutti nuun jaan beeyte. Kanaaf jecha soomana cabsu kiyya kana beekan hin barbaadu inni siin cabsu garuu immoo yoon ifin akka tasaa zayituun fira takkas ta'u saambusaa fira takkas ta'u argadde sa'a hora tokko illee argaddu. Subaanuma jiru ijoollummaan tuni waa hedduu qabdi gaa. Gaarii. Haala shoror keessatti soomana illee. Ati hoo maqaan keenya
Maqaan kiyyaa Burqaa Shukar Ibrahim Nanjaani. Dhalataa Harargee Lixaa magaalaa Cirooti. Aye. Innaa iddoon itti guddadhe immoo as magaalaa Adaamaati. Aye gaarii. Asi guddate. Yaa. Aya mee atilleen gaafuma tan mudannoo soomana keessa wanni si ajaa'ibsiisu ni jira waan ajaa'ibaa taasisa mudatti. Mudannoo keessa laawna Ramadaana keessa laawna mudannoo na mudataniin qaba. Anarraa hankee saayiba kiyya kanarraa ka'ee tanuma wajjin kun mudanneetu jira. Inni amma yaadatullee hin beeku mana hinga tokko jira gamusee tokko inni kondimnee irra galla. Soomana keessa waliin gallee hanga. Dhugaa? Bakka eegatti dhiyeessu jettee yoo itti gammadne ni dhiyeessa. Amma miti beektee waggaa sadii dura wanta waggaa sadii duraati. Osoo zenallee teleetii firraa yaasuusi yaa. Wanta waggaa sadii duraati. Inni kondimneemii galla turre fokkoo shanaffarra jirra. Aan waliin bee ni rafe beektaa. Guyyaa sana aduun akka malee hammaata. Akka wayyaa ta'e maatiin biyya achiin jirtu gara biraa jiranii. Gizee mujirimaa sanii beekaa. Gaafinni mujirimaa sanii amma miti mana biraa kireeffatanii maatiin achi jiranii achi gallee ani nan ciisee innis nuna bira ciisee. Osman rafu jiru woomaatu natti oorugaa. Maatu natti oorugaa jedhu. Waan natti oorugaa ture. Woomaan natti oorugaa gadi lafaa koo kun iskudhaa kana dalagee. Mokoriidhaa kana iskudhaa kana dalageeti. Maal egaa waan itti naqanii oorugaa ta'e maal jedhan isaa irdii jaansan itti naqee oorugaa sana bira kaa'ee iddoo inni hojii. Fidee na gubbaa ka'ee naannoo shintimeeti seena fincaaneef. Inni shintimeeti jira. Maal ta'us kaa'ee gizee lafaa koo kun olaa nyaanni na gubbataa. Ogguun fidee kushiinaa seenu istoobiin ni ifa. Shaawurii seenee dhiqatee diddiimatee ogguun itti gabboo ani irrii baaqee haipoo ta'ee isaa kaate naan jee. Maal ati maal godhu deemtan banni hin dadhabee naan juuseeta. Bar saa sagalee guyyaa saa sagalee. Hayaa nyaadhu jeetu man itti eegee. Ogguun nyaata kuma nyaanni kun na tottole fakkaanis. Irraaf qabuu dadhabee. Irraaf qabuu dadhabee. Eeginni nyaatee quufee booda. Jenni tole beektaa? Gizeeniifin amma na tolee. Haa akka fadhee jennu cabsee mi ayyaa waan fetaan dhuftu yeegguun afaan qaata. No nyaanni isaa guddaan qabu. So guddaan qabu. Nyaata kana namni eessee na nyaachifte jechuudha. Ni urgaa'u malee isa guddaan qabu bakka maala godhu firaayin. Soomana kiyya akkasitti noonu duraa badee ture gaafatanii mudannoo akkasii afaan qaban ture soomana keessa. Mudannoo isa gaafii lama gaafadhe ta'u gaafii lama dura ati wanni rabshaa ati kondimnee keessa godhe sun gaafii san lamaan nyaatee jirtu amma walirra nyaata. Sirri. Sheekha mudannoo kana anu irra deebi'uudha. Guyyaa san guyyaa adda adda naaf na irraanfadhe. Siyya qabalaa deemuun tanaan deemu. Isaatu balaa tanaan deema beektaa. An soomana wani hirrii baaqee. Inni akka balaa tanaan deemu. Ani soomana kana nama hirrii baana kaasuuf tolu beektee ganama. Ganamaanii keessummaa takkaatu soddaan biyya alaa Ameerikaa irraa dhufe. Dubbisne jaayinna kaasan jaarsaa boo'isaati. Isaan ganama kanan koo yoon ganama kana xeera bishaan qabaa sun juusa maafummaan giddiidhaan na kaasan. Ammaan tana kana kaaftanii eegana kaaftanii fugaa hayaa. Waan ganama koon qabdu san numan godhaan jeen. Kaanee dheenee keessummaa dubbisanii maal jenne xeeni rabnaan jeen mana lama qaban beektee isaan keessummaa tanaa jechaaf gibbii takka kireessanii keessa galanii mana immoo fooqii kondomneemii kana jireenyaa qabanii naaf inni gaa duraanuu mana kana keessa guddanne wajjin mana kana keessa dhufne ammaaliif hin asisa fide beektaa kootu rabnaa jeetiin fitadde asoo wanni isa fitaddeef nyaannis ni jira raashin hundi ni jira asitti akka malaa godhuudhaaf beektee achitti gaa nama hedduu jira waan ta'eef gizee ni fi as dhufu gaa ammaan tana gizee mana keessa laalu kuduraa wanni takka hin jirtu timaantiif siin jiru shunkurtiin siin jirtu mudannaadha irdii takkaa jira beektaa tanyaata diimeessisa takka tolchisa takka barbareen siin jirtu amma zayitiin siin jirtu amma zayitii hoddaa kana racee xiqqishoo ibidda gubbaa akka feetti ilman godhee mokoroonii caalaa itti ilman naqee. Mokoroonii isa argatte. Mokoroonii ni jira keeshaan mana jira. Amma gizeen itti naqan dhugaa. Nama nyaachisu waan ta'eef irdii tana gizee argadhee biriitti godhu. Ni bareedee miti nyaanni. Nyaatu malaal kutubaadhaan akkama kamitti dalagama kana taanirre. Gubbaan. Anu gizee laalu qaala ajaa'iba natti ta'e tanas haa'ee. Amma gaa inni kun rarraafuu jira yoo keedhan dhiisu jeetin nyaata kaadhee natti oowwee jira ol seenee shaawara bishaan midhaa gidan gaddee buddistii bira ta'a innis. Haiboo maa kaata maatistii bira goote naan ati maal godhuudha kana hojjettee naan jennaan
awon hin dadhabe hin saa sagalii barnaan jennaan sagalii miti tokkolleeti nin dadhabe duraan gara manan kaasin asiin hin jenne jedhe tinti qabe hanga tinti qabu nyaata kana wayi bishaa akkuma harree waraabee seechaa fite jaansan akkasii nyaatu jira wayite isaaf hin galle ture wayi nyaannu bareeda naan jee agartee hin jee nyaata kana fuuldura ittiin hin nyaadhee fuuldura kajeele bu'aatu furteeti anis maalin ta'a waan atin ta'e rabbi maal waan atin ta'e maalin ta'a anis jedhuma eegale jennis gisee lama baan kaatu ish jee nyaata akka bishaa kana akka bareeda kana itti soomana jee dabalee siifte naan jee ta'in argisan atallee bakka agartee hin jee angagaraa narraachi jee jira raa guuttadhee tirra feegaa saa kudha lama keega amma beekaa giseen galee gaa furaa kana marra bashaa na beekte nama dura galee aboo furaan geessee maamaan furaa gadi hin dhiyeessin aboo daddabaa dhumne lafarraayi boqoqee din bargaa furdadhee lafaa kee nyaata quufee galgala shorbaa fi ulbata kana nama dura dhugaa haala akkasitti ture ammudannaa kana irraanfadheetiin jira isaan na yaadachiise maal nu jeebii ta'a soddaan isaa san galgala gisee gallugaa amma nu guyyaa nyaatee misila oowwanuu qaba beekaa ammas galgalas oowwaa kana akkanatti foon kana godhanii dura kaane burqaan kun beeyti harka darbeetu nyaata namichi harki isaa lallaafaadha erga irraa dhufe nyaata tan toofiite bira taatee uf jaawite burqaan kun harka ila kaayee asuma akaafee fuudhuti saafaa kana ciraa tokkoon wanni godhate burqaa jeen isin kun gaafa darasa turtanii jee maali jennaan oowwa kana darasaa danda'achuuf hin jee anin aaresi nin kompleet darasaan ibidda dandeessi yaadi ishee darasaan duraan qabdu isaan adeero na lakki oowwa kana darasaan nyaachuu gala inni maaliif jeeni beeta yeroo dhuftee malee ta burqaa kanaan qabu beeta kompiitara tokko fi teettuun jira wali darasaan qabbanee kompiitara tokko fi iPhone takkas giddiin irraa fuudhee aarsee jira baqaasa karaa sanii dhufe jeeni akkana turre egaa guyyaa nyaataa oollee galgala illee hangas takka hafuura nama fituu turre mudannaa kana garuu ani dagaddeetan ture guyyaa san walis hin himneessan akkamiin waliin an guyyaa osoo na himee bara salaan guyyaa ni dalagaar an soddoma keessaa baay'ee digdama soomana bar guyyaa lama giseen soomane tokko mujarraba gaa amma waan san ta'uu batte gaa Tobat alhamdulillah rabbil alamin. Qaama guutuun harka kan jam. Harka kan neetiin jira. Daleetisa waan daleetisa yoo dabru waan dabarsiisan amma dalaguu isiisan itti isheenidha. Itti isheenaa. Jechuun ati ijoollummaan qaba. Beelti sun meema bagan godhatee himattamu. Bagan godhatee himattamu. Mooti isheenidha amma. Waan hin godhemu itti isheenoo. Itti isheenoo. Bagan godhe. Dabartee waan ta'eef akka rabbiitti garuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha namni waan godhe takka badiitii godhe takka itti isheenee toobaa godheedha. Ani garuu akka saayinsiitti ammas deebite waan dabree itti isheenuu ittis yoo itti gammaddes dabree gaa inni kutee mire waan guutuu qabdaare godhuun kiyyata sirrii sun ta'anitti sheenoo sumaan godhu waan ta'eef sun dabarte akkuma seenatti qabaddeetiin jira. Garuu gara fuula duraatiitti ramadaanni kun soomanni kun akka harabbiitees beekeetiin jira. Soomana kana soomanuudhaan illee ajirii qofaa miti milkii gurguddoolee rabbi irraa kan argadhu itti amaneetiin jira. Ramadaana kana rabbiin isaaf jecha afaanidhaa ooltee afaanidhaa qofaa miti ijatan ta'e gurra kan kee harkaa fi miila kan kee baddurraa qabdee rabbiif jecha gizeeniif teesse du'aa inni ati godhattu ramadaana kana keessa waan si jabaatuun rabbi sirraa laaffisaa waa hedduu takkaaf gaariidha. Ramadaanni kun imaana keetiifis gaariidha. Alhamdulillah rabbil alamin waan kanaan dura irra turre sanii sirrii miti walumaa galatti hedduu takka sirrii miti gaabbilee sumaan godhu inni malee waan itti gaabbuu qabnu turre haa ta'u gara fuula duraatitti garuu waan akkasitti hin deebi'u. Taatee atis itti isheeneetu. Tinsheen waan dabarte alhamdulillah umriin biyyaa jiraattu amma booda tokko qaba. Aileen ta'een godhee himuu adullee amma isin haasawaa jira waa xiyyaara kennaa keessaa. Jazakallahu khairan. Akkasitti jara keenya ta'e qaamaan nu bira teessee akkasitti nu dubbistee nurraa fuutee nu haasawsiisuu kan keetiif jazakumullahu khairan umrii dheeradhu. Isinleen saayibboon kiyya mangistii bagan isin qabaadhee baga jiraattanii akkanumatti gisee hundi isin hojii soomuun fedha. Saayiba kiyya gaafa jallootii fi bal'inaa wajjuma ta'u bal'ee mallee. Amma tallee giseen dhufu mudannoo jaabaa tokko qopheeffatan eega. Inshallah. Yommuu ni jettanii horin ammoo. Inshallah. Amata ammoo no mudannoo siimne waan ta'eef inshallah amata yoo rabbi yemmuu no seenaa siimuudhaaf itti qophoofna seenaa siimne malee amma booda no mudannoon taana siinimnu. Seenaa waan babbareeddu karaa islaamummaa akka islaamummaa keessatti itti jirtu fi shartii islaamummaatti wal qabatee wanta seenaa siif himuu qabna malee wanta mudannoon taane siif himuu qabnu sheekh. Ayya taate kabajamtoota daawwattoota keenya akkasii turtiin keenya qophii saayibban kiyyaa wajji goone asirratti raawwannaa hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi